tokko akka fudhatan Yohaannis tokko waan Yohaannisiif galuu miti kun waan addunyaarra nama jiru sammuu nagaadhaatiif galuudha miti kun akkamitti kan dubbatullee isuma kan dubbatamullee isuma akkamitti ta'a. Siifon galugaa yoo gana siriin kana waraabesitti naqaasaan beeku malee. Yoo sii galu dide. Yoo sii galu dide. Maal jettee? Siriin kana sitti naqaba. Seringa maali ati waan namaan galle gara qabatteetti hin deemin isa kan namatti hin himin. Kana lafa kaayee nama qabadhu rabbii kan keetti. Ano jingola ogeessa fayyada sin akkam akkanni sii galutti kanaaf fedheeni. Maal naa kamta maal ni waan eeggina waan qabatu. Utuu namni dhaabatuun si keessumsiisaa jira kanaaf fedheeni dhiifama. Waan amantiitu guddaadha si galtee waan qoma keessatti guddaadha. Hojii kan keellee rabbiin barakaatti si haa godhuuti. Islaamummaa qabadhu yaa mo'aa keenya waallee dubbisiiti erga nama barate taate waallee dubbisiiti sirriitti baradhu. Wallaahi dhugaa siin jedha. Amman gara sana dhaqu du'ee garaa lafaan naqu. Maali hin du'in illeedha rabbiin kiyyaa gaate gaafa islaamummaa qabattuutti rabbiin sin ajjeesini. Islaamummaa qabadhuuti du'i yoo duutelleen osoo islaamummaan qabateen hin du'in akka kanatti jechuudha. Rabbiin dhugaa sitti agarsiisu mee. Waan nuti jennu kana nuti maa'uun biraa jechuutti hin jiru tokkichuma rabbiitti nama yaamu jirra malee rabbiin wanna siyaa jiru. Tamam. Hayyee nama biraatti dabarsiname. Hojii keetti deebi mo'a. Tamam. Paawul jirta? Afaan hin xumuru. Akkam nagaadha. Nagaa alhamdulillah fayyaa jirta Paawul. Jirra galata Yesus. Allahu akbar galata Yesus. Eeyyano. Maal si godhee jenna Yesuus hin galateeffate. Yesus wanti inni godhe tokkoffaa Yesus real gaadii real maaniidha. Okay. Deebiiraate wanti inni hojjete inni guddaan du'ee du'aa ka'eetu seexana isa aangoo du'aa qabu ka aangoo fuudhee raatee warra sattamanan karaa dhiiga isaati jireenya bara baraa akka argatanii fi karaa banee jechuudha. Warra seexana hordofuutu irra humna qabamu isintu irra humna qabamu. Kan humna qabu gooftaa Yesuus maal jedhe seete wangeela Luqaas boqonnaa 10 lakkoofsa 19 lattee dubbifatte mar'ata aangoo diinaa hundumarra jechuu akka dandeessaniif gooftummaa isinii kenneera warra sattamaneen jechuudha. Yoomirra ejjattarree kunoo jaratu isinirra ejjachuu jira. Awurooppaan guutuu warra seexana waaqessu ta'u jirti. Waaqni hin jiru jechuu jirti. Ameerikaan isin harkaa baate, Awurooppaan isin harkaa baate. Seexanatu isinirra ejjachuu jira malee isinirra ejjatuutti hin jiru. Wanni argaa jirru isa kana. Akkamitti warra seexanaa irra ejjanne jetta warra seexanatu isinirra ejjachuu jira. Charchiin guutuun duwwaa hafu jira. Namni garagale. No, maal akkas miti malee akkas miti. Ameerikaa keessa jiraachaa irra waan ta'eef ilaalaama jirra. Gama ilaaltantu fakkeenyuma gabaabaa raajii masaratiin fudhachuu dandeessa warra biyya jiranii fi jechuudha. Aangoo seexanaa hundumaa waaqayyo ittiin darbee raatee diigaa kan jiru. Nu mallee jechuudha. Nuumtu itti Yesuus Kiristoos aangoo sana nuun laannee jechuudha. Masrat maallee naqamtee malee eessa jira isaa? Jechuun tokkittiin sii fudhadhe bara akka fakkeenyaatti hedduutu jiru. Maal fakkeenya fudhatanii naqamteen bicha naqamteen bargoodina takkatti yoo ga'e magaalaa takkaa bara. Maal fayyada masrat naqamtee keessa jiraatee lallabee? Seexanni dachii guutuu fudhateetti olii gadaasu jira kunoo Yahudoota hin gartaa. Warra isizimi yookaan ammoo warra waaqni hin jiru jedhu ni gartaa. Addunyaa kana fudhattee olii garraasu jirti. Ati ammoo Yesuus hin galateeffatta. Seexana nu jala deebisette. Maaliif seet gaaffii kee gaaffii bareedaadha beektaa maaliif yoo jettee Profeesii gooftaa Yesuus mul'ise hundumaatu raawwachaa jira. Karaan gara badiisaatti geessu bochoodhaadha baay'ee bal'aadhaadha. Isaan kan itti ol galan eenyudha? Danuudhaadha. Karaan gara jireenyaatti geessu garuu baay'ee dhiphaadhaadha. Karichi maanyuudhaadha karaa dhugaan jireenyi anadhaadha. Kanaaf isuma inni dubbatetu Profeesii inni dubbatetu raawwachaa jira beektaa. Kanaafuu seexan isin irratti aangoo qaba amma seexanatu addunyaa kana harkaa qaba jechuudha. Yesuus Kiristoos isa biyya lafaa kan abboomu jedhami. Seexanni nurratti aangoo qabaatee otoo hin taane lammaffaa Qorontoos boqonnaa lakkoofsa 4 yoo ta'e warri Yesuus Kiristoositti hin amanne irratti gooftummaa qaba. Isa biyya lafaa kana isin turra baay'atamu warra seexana jala deemu turra. Maal inni maa walitti nufu gooftaa Yesuustu dursee dubbate bar. Kanaafuu isin maarree nu jalatti deebisen jenka waan hin qabne maaf dubbattaree ati warra seexana waaqessitu isinirra jira. Kiristaanarra kan jiru warra seexana waaqessitu irra jira. Pointiin koo maal seete
isaan nurra jiraataniif osoo hin taane tokko dubbii Yesuus Kiristoos dubbate piroofesiin ni kenne dhugaa ta'uusaa inni lammaffaan immoo Yesuus Kiristoos humnaan miti kan inni kottaan duukaa bu'aa jedhe. Jaalala waan ta'eef kana bira haa dabarruuti mee kana bira haa dabarruuti walii galatti siif mataa keetiif Yesuus maal siif godhee jennaan ati Yesuus hin galateeffadhu ofii keetiif. Galateeffachuu duwwaa otoo hin taane Waaqayyo abbaan iyyuu Ibroota boqonnaa tokko lakkoofsa 6-8 waa'ee Yesuus Kiristoos waa'ee ilma Waaqa akka inni ta'e dhugaa ba'eef Yesuus Kiristoos immoo baasi naa dubbisime bakka san. Yesuus Kiristoos immoo ofii isaatii maal jedhee Waaqayyo isa tokkicha jedhee abbaa isaatiif dhugaa ba'e. Kanaaf yaa sii baasaan jira. Tuman baasaa yeroo naasaa jira. Rileeshnshiippiin abbaaf ilma gidduu jiru koorileeshiniidha. Gaadheedii keessatti Yesuus Kiristoos abbaa isaatiin Waaqa jedha. Akkasuma immoo dhiifama gidduudhaan bilbilli wayii tokko gale. Akkasuma abbaan immoo ilma isaatiin maal jedha? Waaqa jedhee raatee dhugaa baafii jechuudha. Sii baasaan jira. Baasii dubbisi yaa Paawol na dhaga'u jirtaami? Yaa sii baasaan jira kun akkas jedha dhaggeeffadhu ammoo an baasuttan dubbadde akkas jedha. Waaqayyo ilma isaa isa hangafa waan hundumaa gara biyya lafaatti yommuu erge immoo ergamoonni Waaqayyo hundinuu isaaf haa sagadan jedheedha. Eessatti akka jedhe tayyib bakkuma tan naadhaa xiqqoo si achi fufaa deemna. Eessatti isaaf haa sagadan ergamoonni isaaf haa sagadan eessa jedhee dubbate Waaqayyo? Ibroota boqonnaa tokko lakkoofsa Ibroonni maal rabbiraa dhaga'imu? Waaqayyo akkas jedhee jedhee bara waan asin dura dabre dubbachuu jira. Eessatti Waaqayyo akkas jedhee dubbate? Okay. Referensi isaa lafanniif jedhee fidiidha? Referensi inni abbaan Ibroota barreessuun irraa fudhate naafnidha. Okay. Sii baasaan jira al tokko. Okay, naa baasee rakkoon qabu. Okay. Faarsaa 97 lakkoofsa 7 sii dubbisa dhaggeeffadhu. Ayyee dubbisi. Warri bifa fakkeenyaa dhaabbatanii hojjetaniif hundinuu warri hojjetaniif jechuudha. Waaqayyolii tolfamaniinis warri of jajan ni yeellaasifamu. Waaqayyoliin hundinuu gooftichaaf ni sagaduu jedha. Maal Waaqayyoliin hundinuu gooftichaaf ni sagaduu jedha. Yesuusiifis haa sagadanii jedhee eessa dubbatee siin jedhe madeen. Jechichee sirriitti ilaaleeti. Waaqayyoliin jechuun warra waaqolee tolfamaa jechuu jira malee malaayikaadhaa miti. Waaqoliin jedhaman malaayikaan. Malaayikaan ergamoonni waaqarraa isaaf haa sagadanii jedhee jedha. Waaqayyotu akkana jedhee jedheen. Kun ammoo kan dubbataa jiru waan waaqa tolfamaati. No, waaqa tolfamaa duwwaa otoo hin taane waaqayyoleedha. Hunduma isaanii walitti qabee jechuudha. Gooftaa Yesuus Kiristoos immoo maal jedhee ture? Waaqayyoleen jedhaman malaayikaan immoo. No, yeroo fariisonni an fakkeenyaaf fariisonni warri eessatti akka jedhe bakka referensii isaadha naa kennime. Macaafa si yaabanu yoo barbaadde. Alaa dhaggeeffadhal tokko. Warri fariisotaa maal jedhan Gooftaa Yesuusiin ajjeesuudhaaf ka'anii ennaan maal jedheeni? Isin waaqayyoliidha jedhamee caafamee akka jiru hin dubbifanne isin jedhee deebiseef. Kanaaf waaqayyolii yeroo jedhu warra isin hin jennelledha yaa Paawol isin hin jenne dogongoru jirta akka malee isin hin jenne Yesuus. No, waa tokkoon dogoggorre bar jechuun situ bachaan jiru. Isin hin jenne Maatewos Yohaannis boqonnaa 10:35 irratti jira wanni kuni isinillee hin jenne sanillee ni beeka sanii miti wannan si gaafadheen. Malaayikaan akka isaaf sagadan yookaan ammoo akka ergamoonni waaqarraa akka isaaf sagadan Waaqayyo abboome kan jedhu eessarratti abboome. Referensii isaadhaan haa kenni siin jedheen. Referensa sii kenna bar faarsaa 97 lakkoofsa 7. Sana already fudhachuun. Ustaaz Aram mee naa banaamee faarsaa 97 kana. Naa banaamee ofii isaati haa arguume. Maal si dubbisaan jiram kuno warri bifa fakkeenyaa dhaabbatanii hojjetaniif hundinuu. Warri bifa fakkeenyaa dhaabbatan malaayikaa dhaabanii bifa fakkeenyaadha. Warra waaqa tolfama waaqessumi kuni. Waaqayyolii tolfamaniinis warri of jajan ni yeellaasifamuu jedha. Inni kuni ni yeellaasifamu jedheetu cufee jira jechuudha. Waaqayyoliin hundinuu jedha ergasii. Waaqayyolii kan jedhaman malaayikaan waaqayyolii jedhamanii. Maali sheexanniyyuu waaqayyicha bara si'anaa jedhama bar sheexannu. Akkas taanaan waan malaayikaa qofa qabatuudhaan miti jettee waan natti fiduu dandeessuudhaan miti.
Miti bar seexanaan machuun inni biyya lafaa Yeroo kana takka seerratu. sagaltamii torba meeqa seenaa jette? Waliin dubbifnaa caafameera. yeroo takka naaf obsi. Waliin dubbifna. Faarfannaa sagaltamii torba meeqa jette? Lakkoofsa torba. Ayyee banaafi. Ayyee Inni bisa gadi siisaa warri obsaa daraam. fakkeenya warri Lakkoofsa jaarraa lakkoofsa shan irraa dubbifnu eeywa. Akkasirratti wanna jedhu. Ayyee. fuula Waaqayyoo duraa fuula gooftaa guutummaa lafaa duraa tulloonni akka gagaa hin baqu bantiiwwan Waaqaa qajeelummaa isaa in labsu sabni hundinuus ulfina isaa in argu warri bifa fakkeenyaa dhaabbatanii hojjetaniif hundinuu waaqayyolii tolfamaaniinis warri of jajan in yeellaasifamu waaqayyoliin hundinuu gooftichaaf in sagadu warri xiyyoon karaa Kana dhagaanii hin gammadu ijoolleen Yihuudaas firdii kennuu keetiif in ililchu yaa Waaqayyoodha. Eessatti Waaqayyo asitti Waaqayyotu dubbate yaa Paul maaliif na sobdasaa? Maal seete wanti hubachuu Asitti qabdu Waaqayyotu waan malaayikaadha dubbate deebii kana qofa naaf deebisi. wanti ati hubachuu qabdu macaafa olaniidhaan adda qoodee jira. Inni waaqayyolii tolfaman inni gara oliitti inni dubbatee jiru. Wama takka waliin fakkaatu yaa goobas itti deebina mee Ibroota boqonnaa waan fadhisan akka namoota beef agalu. Wal fakkaataa mee sirriitti ilaala yaa jama boqonnaa tokko lakkoofsa ja'a Boqonnaa tokko lakkoofsa Hayyee mee sirriitti ilaala. Waaqayyo dubbisaa mee ilma isaa isa hangafaa waan hundumaa gara biyya lafaatti yommuu erge immoo ergamoonni Waaqayyoo hundinuu isaaf haa sagadan jedhe. eenyutu jedhee jechuu jira. Waaqayyo ilma isaa isa hangafaa waan hundumaa gara biyya lafaatti yommuu erge immoo ergamoonni jedha. Ergamoonni Waaqayyo hundinuu isaaf Jechi kun lamaan mee biroo isinummaa murteessaa usaadhaan mee faarfannaan boqonnaa 97 kun wal fakkaata. Wanni an gaafadhe Waaqayyo eessatti ergamoonni isaaf haa sagadanii jedhee gaafadheen. Inni ammoo lakki tole Waaqayyooleen ammoo Waaqayyoof hin sagadu ka jedhu ka Daawit dubbate jedhame yookaan ammoo ilmaan Qoraa kan dubbatte jedhamtu fideetiin inni ammoo natti mujjira. Dubbiin kun sirrii miti yaa Paul. Waliin fakkaatu waan wal fakkaatu miti gaafii kiyyaan. Ela amma maal seeteeti directly jecha amma jechuun karaa akkuma Dr. Zakir Naik deemaa jirta. Afaan Yesuus keessaa directly afaan isaa keessaa kan exactly akkuma sun jedhametti isa jedhuuf deemaa jirta ammati. Garuu macaafni qulqulluun maal qaba seeti? Parablii qaba. Fakkeenyaan kan dubbatame qaba. Iddoo kanatti waaqayyolii gaafa jedhu ergamoonni erga dhalli namaa kufee booddee ergamoonni warreen karaa seexanaa dhufanii biyya lafaa kan akka bushaa jiranii hamma Museen seera fidetti biyyi lafaa harka cubbuu jalatti akka inni kufee ture. Seera booddeedha cubbuudhumti jiraachuun kan beekame jechuudha. Ani kana si gaafadhe yaa Paul. Kana si gaafannee baran wannan si gaafadhe wanni kun wannaa keessa jira si galtee hammattuu keessa jira. Sirriitti ilaalee. Ergamoota ka jedhee kaa'u sun hammattuu keessa jira. Hammattuun kan kaamu jechoota jecha dubbatame. Jecha qat godhamee jechatti dubbatame. Akkasitti hammattuu keessa kaa'ama. Amma wanna siin jedhe seera afaan yoo barattee jiraatte akkaataa wanna seera wannaadha qabxiidha yookaan ammoo tuqaaleedha yoo barattee jiraatte hammattuun kan kaa'amtu jecha qaxxitaa dubbatame. Eessatti Waaqayyo malaayikaan isaaf haa sagadan jedhee dubbate bakkuma kana qofa naaf kenna. Bakka Waaqayyotu dubbate naaf. Baay'ee salphaadhaan lama maal seete ergamoonni ofii isaaniiti seexanni iyyuu koo ergamaa ture bara.